Baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa geessan baga birraan isiniif bare'e jechaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya miidiyaa wiirtuurraa oduu gaggabaaboo galgala kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira oduu isinitti himuun kan isin faana turu ani Lobee Girmaati. Agarsiisni suuraa marsaa 14ffaan waa'ee Itoophiyaa irratti xiyyeeffatu qindoomina dhaabbata pireesii Itoophiyaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee qophaa'e guyyaa har'aa xumurame. Agarsiisni mata duree waa'ee Itoophiyaa jedhu Agayya 29 bara 2015 hanga fulbaana 1 bara 2016tti agarsiisaaf banaa ta'ee tureera. Agarsiisa kanas abbootii amantaa fi hooggantoota olaanoo mootummaa dabalatee qaamoleen adda addaa daawwataniiru. Oromiyaatti bara 2016 gaagura ammayyaa miiliyoona 1 dhiyeessuuf hojjetamaa jiraachuun ibsame. Naannichatti bara kana oomisha dammaa toonii 113 fi 9.21 ol argachuuf karoorfamuunis heerameera. Sadarkaa naannoo Oromiyaatti bara 2016tti inisheetiivii misoomaa dammaa milkeessuuf gaagura ammayyaa 345 qonnaan bulaa yookaan horsiisee bultootaaf deeggartoota gurmaa'aniif dhiyeessuun dammi tooniin 86 oomishamee jiraachuun heerameera. Bara 2016tti gaagura ammayyaa miiliyoona 1 dhiyeessuun damma toonii 113.921 fi gagaa toonii 7,000 ol oomishuuf karoorfamu ragaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Simannaan barattoota duraanii Yuunivarsiitii Maqalee galteewwan murtaa'oo guutuu fi haala mijataa uumuuf guyyaa hin beekamnetti darbuusaa Yuunivarsiitichi beeksise. Yuunivarsiitichi guyyaa simannaa barattootaa fulbaana 4 fi 5 bara 2016 kan ture amma garuu guyyaa hin murtoofnetti dheerachuusaa odeeffannoo fuula miidiyaa hawaasaatiin beeksiseera. Kana ka'umsa godhachuun miidiyaan saayibarii EBC dheerachuu simannaa barattootaa ilaalchisee Daayireektara Kominikeeshinii Koorporeetii Yuunivarsiitichaa Dr. Tikaaboo Gabrasillaasee gaafateen Yuunivarsiitichi yeroo ammaa barattoota 2,000 barana eebbifaman simatee barsiisaa jiras jedhaniiru. Barattoota eebbifamoota hin taane simatanii barsiisuuf garuu qorannoon qophii duraa taasifamee guyyaan isaa akka dheeratu murtaa'eera jedhanii kanaaf guyyaan simannaa barattootaa guyyaa hin beekamnetti darbuu dubbataniiru. Kunis galteewwan murteessoo sirna barnootichaaf guutamuu qaban akka jiranii fi haala mijataa naannawaa uumuuf akka ta'es ibsaniiru. Dhaabbilee barnootaa keessatti waraqaan eenyummaa dijitaalaa biyyaalessaa hojiirra ooluuf ta'uu Ministeerri Barnootaa beeksise. Ministeerri Barnootaa sadarkaa waraqaa eenyummaa biyyaalessaa waliin ta'uun sirna waraqaa eenyummaa dijitaalaa dhaabbilee barnootaa keessatti barattoota idileen baratan irratti hojiirra oolchuuf akka ta'es ibseera. Dhimma kanarrattis hooggansi olaanaan dhaabbilee waloon ibsa kennaniiru jechuun Ministeera Barnootaa irraa odeeffanne. Xiyyeeffannoon qormaata galumsaa fi ba'umsa yuunivarsiitiif kenname adeemsa baruu fi barsiisuufis kennamuu qabaa jedhame. Qulqullina barnootaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoon qormaata galumsaa fi ba'umsa yuunivarsiitiif kenname adeemsa baruu fi barsiisuufis kennamuu akka qabu barsiisaan barnoota bulchiinsaa fi hooggansa yuunivarsiitii Kotobee Dr. Amaanu'eel Eeroomoo ibsan. Dr. Amaanu'eel DHPI'tti akka himanitti to'annoo fi hordoffiin ba'umsaa fi galumsa dhaabbilee barnoota olaanoof kennamaa jiru qulqullina barnootaa mirkaneessuufis xiyyeeffannoon barbaachisaadha jedhan. Qulqullina barnootaa biyyattii fooyyessuuf xiyyeeffannoon dhaabbilee barnootaa olaanaa irratti taasifamaa jiru adeemsa baruu fi barsiisuufis kennamuu akka qabu himaniiru. Qormaata ba'umsaa fi galumsa yuunivarsiitiiwwanii hanna hambisuu fi qulqullina barnootaaf gahee olaanaa akka qabu himanii kunis adeemsa baruu fi barsiisuu irratti cimee itti fufuu qabaa jedhaniiru. Oduu biyya alaatiin immoo pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutinii fi hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Joong kutaa bahaa Raashiyaatti wal arganiiru. Hooggantoonni lameen dhimmoota meeshaalee waraanaa dabalatee kanneen biroo irrattis ni mari'atu jedhamee eegamaa jira. Raashiyaa fi Kooriyaan Kaabaa tumsa waloo gurgurtaa meeshaalee waraanaa dabalatee teeknooloojii saatalaayitii irratti waloon hojjechuuf waliigaltee akka mallatteessan ni eegama. Eegaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduu gaggabaaboon galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jecha wiirtuu miidiyaarraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa.